dhugaa waaqayyo jiraata har'a baay'ee tokko gaddee jira baay'ee tokko natti dhaga'ame isin jedha hordoftoota kiyya innis maali yoo jettani ifama wajjin nagaa isin gaafanni akkam nagaa keessaniin jirtu jawaatu iddoo jirtanutti nagaa waaqayyo isin baay'eetu isin jedha nagaa kooti nagaa qorraafaadha waaqayyo sana nagaan of kennaa eebbifamu jechuun jaalladha akkuma beektanu har'ammoo kushinaan jira nyaata hojjechuutti jira akkuma asitti mul'atutti hordoftoota kiyya mul'atamti nyaata hojjechuutti jira achitti jechuudha. Haa ta'uyyuu malee yaada keenya waan nutti dhaga'ame tokkommoo ibsachuu rakkoon qabu jedhee utuma hojiirra jirruyyuu abdiifamantiin qaba. Innis maalidha mucaa dhiiraa tokko ganaa xiqqoo kan ta'e haadha hin qabu jedhanii yatiima jechuudha. Lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqotee jira ammoo yeroo kanatti baay'ee tokko yeroon suuraa isaa arguu barreeffame wajjin baay'ee tokko dhugaa waaqayyo keessi koo hin gadde maaliif biyyan safaran guddadhetti nam tokko safaraa yookaan haati abbaa yoo irraa darbanii yoo lubbuun isaanii boqotte jechuudha. Bakka maatiin nurra jechuudha nurra isaan jaallatu jechuudha. Bakka yatiima innaan namni hundinuu saasa'aaf jechuudha. Namni hundinuu of eeggannoo godhaafi maaliif akka hirrinni isaanitti mul'anne anaadhaan qabu jedhanii akka isaanii yaanneef ijoollee baay'eetu jiru kan wajjiniin taphataa guddadhe jechuudha. Kan haati irraa boqotte wajjiniin kan guddanne jechuudha. Haadhaan qabdu innaan bakka akka killeetti ilaalamte jechuudha. Dhiira ta'ee durba. Malee ati yatiima haadhaan qabdu waan akkasiiti jedhanii namni arrabsu hin jiru jechuudha. Ammas kan of beeku osoo hin taane kan of hin beekne ijoolleen arrabsanii ta'uu danda'a. Inni immoo haadha hin qabu yeroodhuma hunda haadha koo boolloo keessatti maaliif arrabsitu jedhee aarii sanaan naqee uffannise. Lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqottee jirti. Barreeffama barreessee harka isaa keessatti baatee du'eetu jira jedhanii gaafa namni reenfa fuudhuu dhaqu barreeffamni harka isaa keessa jira jedhanii warra arrabsan sanaaf kan inni barreesse baay'ee tokko garaa nama nyaata. Haadha koos boolla keessatti arrabsitu anis iddoo haadha kootiin naqaa nageetti jedhee barreeffama inni barreesse sana namni feebii irratti laxxafe baay'ee tokko hiyyummaan qabachuun dadhabe dhugaa waaqayyo maaliif umurii namaa kan addunyaa kanarra teessisu waaqayyoodha kan fudhatu waaqayyoodha waan ta'eedhaaf ijoollee haadha hin qabne yatiimota hin qeeqinaa hin arrabsinaa akka inni itti dhaga'amu hirrinni isaanii haadha dhabinsi isaanii akka itti dhaga'amu namaan arrabsinaa duruyyuu nama arrabsuun hin ta'u jaallatamuutti waan ta'eedhaaf hin arrabsinaa nama yatiimota keessattuu baay'ee of eeggadhaa fi dhugaa waaqayyootiin arrabsinaa. Mucaan kun akkasitti addunyaarraa boqotee jira jechuudha. Warri nama waan tokko namaan jechuuf jettanii utuu waan tokko hin jedhin dura itti yaada kaati dubbadhaa. Dubbii hin taane namaan hin jedhina. Namni aaree waan tarkaanfii hin taane akkasitti ofirratti fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu innaan piliis warri nama arrabsitan warri nama qeeqxan yookaan dhabiinsaan ta'uu danda'a yookaan immoo akkuma kana haadha abbaa dhabanii ta'uu danda'a. Yatiimota keessattuu bareechaa of eeggadhaa fi dhugaa waaqayyo safaraan guddadhetti yatiimota baay'ee of eeggatamaatiin keenya safarri itti guddadhe jechuudha waradaan koo. Kanaafiyyuu innaan yatiimni abbaan tokko bakka yookaan haati abbaan irraa duuteetti taanaan bakka of eeggatuu fi nuuf waan tokko bitanii yatiimota sana hin dhoowwatan dhugaa waaqayyo jiraataan isiniin jedha baay'ee tokko of eeggannoo godhuufiifi. Innaa kanaafiyyuu innaan isa qofaa miti waan tokko yeroo dubbachuudhaaf kaanu utuu ittiin dubbatiin utuu dubbiin hamaan yookaan immoo ajaana hanqinyaa hin baane duratti itti yaada kaati waan tokko dubbadha. Maaliif ergi dubbannee kaanii deebifnee of keessatti deebifachuu waan hin danda'amneef nama sana immoo isa uleedhaan reebne sana hin fayyadu uleedhaan reebne jechinuu jenne immoo keessa isaa lixee
keessa isaa madeesse waan ta'eedhaaf yoomiyyuu keessaa baduu hin danda'u waan ta'eef mooraalii sammuu isaa tuqeera jechuudha. Kanaafiyyuu isin of eeggannoo godha. Warri nama arrabsitan beektanis wallaaltanis ta'uu danda'a garuu of eeggannoo godha. Keessatti yatiimota hin tuqinaan isiniin jedha. Ofitti qabaati. Boru nurras ga'uu danda'a. Yoo maatiin keenya akkas nurraa ta'an nus akkana taanaa jettanii yaaduu qabdanii. Kanaafiyyuu of eeggannoo godha. Yeroo waan tokko namaan jettan bakka waan hamaan afaan keessan keessa akka hin baane itti yaadaa kaa dubbadhaa maaloo waaqayyoon sodaadhaame. Na baay'ee tokko garaana nyaatee mucaan ammallee xiqqoodha. Baay'ee tokko nama ajansiisa. Tokko ofisaatii of ajjeese. Lubbuun isaallee akka hin boqanne achitti akiraadhumatti. Lama xiqqishuu ta'etu jiru. Boru baratee iddoo guddaa ga'e saba baay'ee gargaaruu dhala danda'u ture jechuudha. Na baay'ee tokko gad darbaa waaqayyo jiraata. Ammas maaloo waaqayyoon sodaadhaan isin jedha. Warri waan taane namaan jettanii akka namni tarkaanfii hamaa irratti fudhatu.